Manni murtii aadaa haqaa dhokatee baasuun hariiroo fi tokkummaa hawaasa gidduutti itichaa jira jedhame. Mariin gumii balal marsaa 43ffaan tarkaanfii haaraa mootummaan naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuun milkaa'ina jiruu fi imala duudhaa ganamaatti deebi'uu irratti xiyyeeffatee mata duree haqa waloof mana murtii aadaa jedhuun gaggeeffameera. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa marii kanarratti haasaa baniinsaa taasisaniin Oromoon seeraa fi sirna tumate duudhaa fi safuunis qajeelfamee gadaan bulaa waan tureef walitti dhufeenyi hawaasummaa fi tokkummaan akka cimee itti fufu taasiseera jedhaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuu milkaa'aa jiruu fi imala duudhaa ganamaatti deebi'uu keenya kan agarsiisu mana murtii aadaa irratti kan xiyyeeffatedha. Oromoon seeraa fi sirna tumatee duudhaa fi safuunis qajeelfamee gadaan bulaa dhufe. Jiruu fi jireenyi Oromoo fi Oromummaa guutuun safuun masakamee aadaa fi duudhaanis qajeelfama. Seeraa fi sirnaan guutame kanaaf utubaan sirna gadaati. Sirni gadaa jaalalaalee gurguddoo Sirna gadaa jaarmiyaalee gurguddoo jiruu fi jireenya guutuun ittiin qajeelfamu ardaawwan jilaa fi gaaddisa lallabni seeraa itti lallabamuu fi murteen sabaa itti murteeffamu garaagaraa saba qabu ta'uu ibsuun gaaddisa duudhaan guutaman kanneen keessaa gumiin balal isa tokko ta'uu ibsaniiru. Pireezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gaazaalii Abbaa Simal ijaarsa biyyaa keessatti utubaalee xiyyeeffannoo addaa barbaadan keessaa tokko haqummaa hawaasa gidduutti mirkaneessuun jiruuf jireenya ilma namaa wabii akka qabaatu gochuu akka ta'e ibsaniiru. Murtii haqaa kennuu qofa otoo hin taane araara buusuu fi nagaatti fufiinsa qabu ijaaruudha. Kanaaf warri gumaa gidduutti firoomni deebifamee ijaaramee nama dhuunfaa miidhame irratti qofa otoo hin taane gosaaf gosa gidduutti waaqaaf lafa gidduutti araaratu bu'a. Duudhaa safuu fi aadaa akkasii ulfoo qaba. Ni saseeffatamas ni sodaatama. Kanaaf sirna guddaa akkasii deebisanii dhaabuun filannoof kan dhiyaatu osoo hin taane dirqama dhaloota kanaa ta'a. Ulfoo jabeessuun ammoo ulfina bakkatti deebisuudha. Sirna seera ammayyaa keessatti irra caalaa seerota hojiirra oolan seera barreeffamaa qaama seera tumuun aangoo qabuun bahee irratti kan bu'uureffatedha. Seerri ammayyaa biyya keenya keessatti hojiirra ooluu yommuu jalqabu seerota aadaa fi duudhaa hojiirra jiran ifatti haqee waan ta'eef manni murtii idilee wal dhibdee hawaasaa hiikuudhaaf kan dirqamu seeruma barreeffame qofa irratti hundaa'uudhaan falmii dhiyaate irratti hundaa'ee nama ragaa caalaa dhiyeeffatee fi falmiidhaan caaletu mo'ataa ta'a. Biyya aadaaf duudhaa gabbataa qabdu seera aadaa dagatanii seera idilee mana murtii idilee qofaan haqa mirkaneessuun itti fufiinsa hawaasa gidduutti olaantummaa seeraa mirkaneessuuf akka falaasama Oromootti dhugaan ilmoo waaqaa ta'uu kaasuun hawaasa keessatti badiin tokko yoo raawwatame nama qofaa irratti osoo hin taane waaqaa fi lafarratti akka raawwatametti ilaalama. Badiin raawwatamuu isaatiinis seera qofaatu dabe osoo hin taane waaqatu dallana. Mariif marabbaanis kabaja dhaba jedhamee waan yaadamuuf waaqa lafaa fi ilma namaa gidduutti araara buusuun fala ta'uu ibsaniiru. Hoogganaan biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo gama isaaniin manni murtii aadaa dhugaa galchuun cinaatti mirga namoomaa eegaa jedhaniiru. Aadaatti murtii miti dhugaa gala. Dhugaatti abbaa dhugaatii gala. Tanaaf haqee argama. Murtiin murtooftu dhugaa galchuu dandeetti, galchuu dhabuu dandeetti. Inpuutii sararratti hundooftu waan ta'eef. Murtiin mana murtii illee murteeftu galtee abbaan seeraa sun galtee godhatirratti hundoofti. Ragaa barreeffama irratti hundoofti, ragaa namaa irratti hundoofti. Awutpuutiin isaa rippilikaa inpuutii isaa jechuudha. Aadaatti dhugaa gala. Kanaaf manni murtii aadaa fudhatama jabaa ka argateef. Gumii balal kanarratti waraqaa qorannoo mariif ta'u Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaatti qorataan seeraa obbo Milkii Makuriyaa dhiyeessaniiru. Sirni kun haqa dhokate baasee wal dhabdee hiikuun hawaasni hariiroo waliin jireenyaatti akka deebi'u taasisa. Manni murtii aadaa wal dhabdee namoota gidduutti uumamuu fi wal diddaa jiru qoratee dhugaa abbaa dhugaaf baasuun araara buusee hawaasi haaloo keessaa bahee jaalalaan waliin akka jiraatu waan godhuuf kana caala cimsamee utubamuu akka qabu hirmaattonni yaada kennaniiru.